السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وردفتو تكيا الحمد لله أنا نجا وش ما ركفونا ورونا من تبرو سكن نجا كيسني نجا جرتو نسنين جرا الحمد لله أنا نجا كم مي جباتو نسنين جرا الرا ما ركبت إسني في وجدتنا وردفتو تكيا جالة أمتو تافي كبجمتو تكيا باين سنجالة دا باين سنكبجة والله wanni qabadhee isinii dhufe jechuudha. Waanuma dhugaa irratti hundaa'e jechuudha. Wallaahi dhugama irratti hundaa'e waanuma dhugaa ta'e isinii qabadhee dhufe. Maaliif jennaan koomentoota hedduutu naa barraa'ee jira. Koomentii garaagaraatu naa barraa'ee jira. Innis maali yoo jettani yeroo darbee waa'ee obboleettiitiin kaamilaa irratti kan dubbadheetiin jedhee obboleettiitii yaana jalaan tuqinaa kan jedheetiin dubbadhe sanarratti ati obboleettiteetii miti namoonni jedhanii jiranii ani immoo deebi'ee viidiyoo lammataa yeroo jedhu lakka obboleettiitii yaa haadha takka tunuudhae abbaan keenya tokko haati keenya garaagaraa jedheetiin viidiyoo hojjedhee ture waliin fakkaannumaa jedheetii hojjedhee ture. Isarratti namoonni hedduun maashallaa kan jettanis jirtanii kan waliin fakkaatanii sobdaa jettanis jirtanii amma isa sanarratti hundaa'e dhugaa jirtu isinii himuuf dhufe. Wallaahi dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif anis akkuma nama kamiyyuu kaamilaan yaa'u akkuma isinii obboleettii hunduma kennaayyuu nuti warri afaan tokko dubbannu obboleeyyani. Maaliif malee ani kaamilaan dhugaa dubbachuuf dhugaa isiniif amma dhugaa irratti hundaa'e dhugaa dubbachuuf jechuudha. Obboleettiitii yaa miti yaa'u obbolummaa wajjin qabnu akkuma anaaf isinii obbolummaa laa ilaaha illallaa wajjin qabna. Ittaan sun immoo obbolummaa oromummaa wajjin qabna. Yaa'u kanuma malee dhugaan akkas abbaa tokkorraa argamneeti miti kan isin ibsu barbaade wanis akkuma nama tokkootitti koomentoota isii barraa ilaaleetumaan namoota isii qeeqan namoota hin jiraame namoota hamilee kee cabsuu fi koomentii isii kenna yoo ati kufaatii keessan irratti si cabsuuf irra caalaa si kuffisuuf kan hirmaatantu jira. Anis sababa saniif garaana nyaatteetumaan akkana na jala hin jedhinaan obboleettitiyyaa kan jedhuun dubbadhee maaliif yaa obbolummaa wajji dhalatanii qofaa fi miti wallaahi obbolummaa laa ilaaha illallaa wajji qabaatte taanaan obbolummaa oromummaa wajji qabaatte taanaan yaa obbolummaa wajji dhalachuus kanarra baay'isee hin caalu yaa haguma ta'eeti malee akkasiin isin jedha obboleeyyan kiyyaa dhugaan jirtu kanuma yaa obboleettii miti yaa akkuma si miidiyaa rabbeeytan miidiyaa irratti beeka kaamilaa yaa isin jedha obboleeyyan kiyyaa koomentii isii barraayitu xiqqoo natti dhagamee jennaanummaan isinuu yoo yaaddan obboleettii wajjin dhalatan takkaayyuu osoo namni akkanatti jedheen isinitti dhagama wajjin dhalatan dhiisaati namnummaan baqa oromummaa yoo hojii qabaattanii jettan sitti dhagama. Akkasin isin jedha obboleeyyan kiyyaa dhugaan jirtu kana maaliif jennaan isin sobuu hin barbaadu wallaahi yaa waanis qalladumaaf wanuma hordoftoonni kiyya jedhu laaluufin jedhee isin hojjedhe malee viidiyoo isin sobuu hin barbaadu maaliif wallaahi ummata kee saba kee obboleeyyan kee waan ati hojjettu tokko irratti si gargaaranii waan ati hojjettu irratti jabaadhu jedhanii si jajjabeessanii si wajji hirmaatanii naawna jajjabeessaatti gaafattuu si jajjabeessan osoo ati hin gaafatinuu kasi jajjabeessan baay'eetu jira waan ta'eef maaliif yoo sabni kee si jajjabeessuuf si guddisuuf bakka si kennaat immoo yoo sobdoo kan waan sobaa tokko yoo dhiyeessite yaa haguma san hin bareedu hin tolu wanni kamiyyuu sobaan hin tolu. Maaliif jennaan anillee sobaan itti fufuu osoo hin taane dhugaa isinii baasumaaf yaaduman dubbadhee malee isiniin jedha dhiifama naa godhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya wallaahi dhiifama naa godhaan isiniin jedha maaliif
akkas jedhe isin sobuu kiyyaafin dhiifama naa godha dhiifaman isin gaafadhee jira. Akkasii obboleeyyan kiyyaa isin sobuu hin barbaadu yaa'u ni jira miree namni yaa'u wal bira teettee wajji qalladuu osoo hin taane obboleeyyan kee saba kee nama afaan kee dubbatu wayii waa tokko jettee qalladdu bakka achuma keessa dubbii dhedheeressaa deemta waan ta'eef sanuma afaanis deebi'ee yeroo lama viidiyoo jedhe malee isin sobuu yookaayyuu isin gowwoomsuu barbaadeetii mitiin isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya dhugaan jiru kaanuma isiniin jedha natti himuufatinaan obboleeyyan kiyya akkasii yaa'u haamilaan akkuma isin obboleettii anaafis obboleettiidha. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya dhugaan jiru kaanuma immoo asumaanillee namoonni baay'een immoo dhiifama naa godha garuu an namoota nama qeeqan namoota ukaa'uu waan hamileessitu qoyyoo sii barreessan yeroo dhumaaf ni jettee callisti malee garuu homaa sanatti fakkaatu. Namoonni tokko tokko immoo waa'ee yeroo nuti warra afaan tokko dubbannu wallahi obboleeyyan keessayyuu sabni keenya osoo wal cabsuu baatee osoo wal tuffachuu baatee sabni keenya yeroo baay'ee wal tuffachuu wal cabsuu kana guddata beekumsa walii qabu beekumsa qabdu tokko osoo nama haga kee hin beeynooti odoo qooddee wallahi wal guddisuu irratti maaliif ajiris argatta homa waan sirraa hir'isuu hin qabu. Amma yeroo darbe namoonni tokko tokko kan hin taazzabe immoo yeroo roozaan abbaa warraa isii dhufee kanatti wallahi gammachuu qaba gammachuun eegaa jira rabbii wal isin agarsiisudha du'aa nu godha jechaa turte akkasuma rabbii wallahi wal agarsiise gaafa isiin wal argiteetiin hin dhayixee booleedha qeebaltu baga dassi jedhee baga gammaddee namoota wal jaalatu namoota fageenyaan wal yaadu hunda rabbii waliin haa ga'u rabbii wal agarsiisu atis baga gammadde baga rabbiin guyyaa kanaan si ga'e jedhee viidiyoo hojjedhe. Namoonni tokko tokko ni jiran wallahi maaliif waan mata hojjettu kana irratti akka waan bakka hin beekan maaliif akka ta'e waan hamileessitu qoyyoo barreessan gammachuu itti dhagama na fakkaate isaan. Maal jedha nama tokko tokko nama baay'ee illee miti garuu nama lama akkas maalati yaada mataa keetiin qabdu ka waa'ee namaa haasoftu jette. Ani bara waa'ee namaa yoo haasee nama qeequu kaa'u nama xiqqeessuu yookaan immoo hamilee namaa tuquu nama tuffachuu osoo hin ta'in maaliif obboleettiin tee takka yoo gammaddeetiin hin jette atis gammachuu isaan irraa qoodachuu qabda gammaduu fi qabda malee miqqanii yookaan waan hin qabdu maaliif anis waan gammadeef bakka isii waan gammadeefiif hojjedhe baga rabbiittiin si ga'e baga gammadde jedheen bakka gammachuun obboleettii tiyya gammachuun saba kiyya gammachuu kiyya waan ta'eef maaliif jennaan gaddatu hamilee namaa tuqa malee gammachuun gammachuudha bakka nama gammadu wajjin gammaduu qabda garaan kee sharrii yoon qabaate maaliif jennaan obboleettii wajjin dhalattis osoo taate osoo obboleettii wajjin dhalattis taate gammachuu wajjin dhalattis taate yoo isin gammadde gammachuu fi gammaduu fi qabda malee maaliif gammachuu obboleettiin immoo wajjin dhalatanii qofaaf miti garaa tokko baanii qofaaf miti maaliif sabni keenya yeroo gammadu yeroo gaddu wajji gaddaa yeroo rakkatu wal gargaaraa haga danda'uun kun haga kaanirra jiruun wal jajjabeessa malee waa'ee namaa maaltu si galcha ishee ati waa'ee kiyya maaltu si galcha an dubbadhe ishee dubbadhu callistuure ani waa'ee gammachuu dubbadhe hin gammadee fi ati immoo garuu hamilee namaa tuquuf deemta tuyyuu waa'ee namaa keessa galtee bara ana dubbadhu haa dhiisu atis maaltu si dubbise fidee maaltu koomintina jala si barreessisiise hin darbitu bira ati waan sharri dubbatte yaani waan khayrii dubbadhe yoo waa'ee namaa dubbatte waa'ee khayrii yoo dubbatte rakkoo qabu garuu waa'ee sharri yoo dubbatte namni si taazaba rabbis ilaala miti ana moositu caalareema akkasin isin jedha obboleeyyan kiyya waa'ee keessan osoo hin beekin nama tuquuf nama xiqqeessuuf nama qeequuf hin deemina wallahi asumaan isin jedha obboleeyyan kiyya kuwwan immoo warri na jaalattan warri na jajjabeessitan wallahi baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja rabbiin isin haa kabajuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkasii dhugaa jirtu kanumaan isinii himuuf dhufee dhugaan jiru kanumaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkasii hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa naa turaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya.